gaarii fidanii bu'aa guddaa argamsiisaa jiru. Kanarra dabree nan booddiingii yookiin immoo mana barnoota addaa sadarkaa kutaa magaalaa Haramayaatti har'a dhagaan bu'uuraa kaa'amu kana ijoolleen asitti dhalatan qofa osoo hin taane godina Aradee Bahaatti irraa dhufanii deeggarsa adda addaa akka asitti argatanii ijoolleen tun biyyallee akka qibaltu ufillee gargaartee biyyallee akka qibaltu gochuudhaaf kaayyoon har'a lafa taa'e ijoolleen naannoo kanaa bakka fagoo deemanii rakkoo qulqullina barnootaa akka isaan hin mudanne manni barnootaa ispeeshaal iskuuliin sadarkaa kutaa 9 hanga 12 ijoollee ciccimmoo naannoo kanaa itti filamtee itti barattuu fi faasiliitii guutuu kan ta'u asitti akka ijaaramu kaayyeeffamee qindeessummaa obbo Mul'ataa Bushraatiin daayispooraan biyya alaa mana barnootaa hirmaannaa ummataatiin maallaqa ummataatiin hangana eegalame kan waan hafe itti buunee ummata kanas gammachiifna ijoollee teenyas jenereeshinii yookiin immoo dhaloota lafaa dhufu kanallee bakka guddaa akka ga'uu fi biyya tana akka qeebalu gochuudhaaf itti gaafatamummaa fudhannee mana barnootaa kana misoomsine mana barnootaa kana fudhanna jedhanii mana barnootaa hedduu ilaalan keessaa kana hawwataa goonee kan biraa immoo dijiitaal laabireerii adda addaati. Waadaa seenanii asitti argamu maqaa kiyyaa fi maqaa ummata magaalaa Haramayaati. HGN yookiin immoo daayisfooraa biyya alaa quuqama hawaasaa qaban daayisfooraa duraan ummata balaaleffatu amma immoo ummanni kun kiyya jedhee misoomatti makame waan ta'eef akka naa galateeffattan maqaa kiyyaa fi maqaa muraasa. Obbo Muraad asitti argamu. Obbo Muraad dhimma barnoota asirratti keessa beeku. HGN bakka bu'anii damee barnoota irratti isaan hojjeta. Rakkoo kana ilaalanii yeroo gabaabaa keessatti hojii kana ni hojjanna jedhanii waadaa seenanii ummanni kun ummata keenya immoo waan qabnu walitti qabnee deeggarra jedhaniitiin ufkumas hojiin kun akka milkaa'uu fi yaanni kunis akka dhufu kan godhan yaanni kun walitti dhufeetiin immoo akka manni barnootaa fooyya'u kan godhaa jiran obbo Mul'ataa Bushraa akka naa galateeffattaniin barbaada. Obbo Mul'ataa Bushraa kana qofaa miti bara dabre teessoon barataa mana barnootaa keessatti akka guutamu yuunivarsiitii hojii ta'uudhaan haaskuulitti guuchisaa turanii jirani. Ammallee dijiitaal laabireeriin mana barnootaa sadarkaa lammaffaa keessatti akka banamu daayisfooraa amma dura 2G jedhamuun dhagaan bu'uuraa akka kaa'amullee kan godhanii fi inni sun amma hojii gaarii keessa seenaa kan jiru ta'uu isaatii fi ummanni kunillee daayisfooraa duraan daayisfooraa fi ummanni diinatti kan wallaalu amma fira ta'e. Daayisfooraa jechuun misooma akka ta'e kan qindeessaa deemaa jiru isa waan ta'aniif irra deebi'ee ammallee naa galateeffata. Kanarraa ka'uudhaan har'a dhagaa bu'uuraa sadarkaa kanatti kaa'amuuf uummata kanallee akka naa galateeffatan daayisfooraa biyya alaa jiranii asitti immoo misooma hojjetuuf karoorfatanii deemaa jiran kanallee uf durallee akka jajjabeessanii har'a qofaa miti. Kanafillee akka hojjetan akka naa jajjabeessan akka naa galatoonfatanii fi uummata dhufe kanallee akka naa galatoonfatan haasawaa akka naa godhan obbo Mul'ataa Bushraa gara sadarkaa isteejitti akka naa affeertan hojjetan isin gaafata. Tole duraan dursinee egaa dhiifama isin gaafachaa amma reefu kabajamoo kantiibaa eegaa turre kabajamoo kantiibaan guyyaa kaleessaa egaa guyyaa irraa kana ayyaana guddaatu harar jira. Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa dhufanii achi waan jiraniif argamuu hin dandeenye sanii fi turree dhiifama isin. Kabajamoo ambaasaaddara guutuu Feesal Aliyyi, kabajamoo obbo Shamshaddiin Abdullee itti gaafatamaa paartii kutaa magaalaa Haramayaa, kabajamaa Muraad Ibrahim bakka bu'aa Haramayaa Global Network fi akkasumas hojii gaggeessaa achitti damee barnoota kabajamtoota abbootii gadaa abbootii amantaa keessummoota keenya hunda baga guyyaa irraa geessanii isin jira. Guyyaan irraa kun egaa dhalattoonni magaalaa keenyaa kun biyya alaatti jaarmaya idil addunyaa Haramayaa jedhanii ijaaramanii Haramayaa Global Network kajool dhalattoonnummaan asii ba'an warra sammuu qaroo qabu. Injiinar Iliyaas Ibsaafaan
qindeessanii dhalattoota haramaa kana idil addunyaarra jiran bakka jiranirraa walitti qindeessanii kanaan duraas gaafa soomanaa asitti jiraattota 3,726 maallaqa dabarsaniiti turan. Ni yaadatanii nama hundaaf tokko tokkotti akkaawuntii irratti maallaqa galchanii dhalattoota keenya kanaan qaroolee kanaan ijaaramee diyaaspooraan faca'ee ture kuni ummata kanaaf fayyadu qabaa kajoon yeroo rakkoo sanis dabarsanii jiranii jechuudha. Obbo Liyaa Sibsaafaan akkasumas jaalloowwan baay'een ijaarsa cimaadhaan dhalattoota haramaa biyya hunda keessa jiran Ameerikaa ta'anii walitti gurmeessanii guyyaa irraa immoo dhalattoonni keenya katti aanu dhaloonni aanu kuni barnootaan akkan doomne jechuudhaan mana barnootaa kanatti mana barnoota addaa barataa ciccimaan bahee barataan biyya tana bultii dooktara ta'uu itti baratu yaadama nuuf fidaniif galatoomaa jennaan jechuudha. Kanaafuu jaarmeenyi haramaa Global Network jedhu kuni jaarmee laafaa miti. Jaarmee cimaa sadarkaa addunyaatti hayyama argatee sochii cimaa barnoota irratti fayyaa irratti deeggarsummaa irratti waan bal'aa irratti hojjechuudhaaf dhaabbatichi sirnaan sochootiira karoora guddaa qaba. Sosochii uummata keenyaatiin uummata naannoo keenyaatiin hanga daangaa magaalaa maayaatti wantoota hojjetamu hunda keessatti hojii bal'inaan hojjechuudhaaf dhaabbata sochootiiru waan ta'eef akkasumallee dhalattoonni keenya kan biraa kan dhaabbata kana keessatti yookaan jaarmee kana keessatti nammataminis asumaan waamichi dhiyeessinu as keessatti hirmaatee namni hundi waan qabuun hawaasa kana dandeettii qabuun hawaasa kana deeggaree akka ceesisuuf asumaan dhaammachaa asumaan immoo kabajamoo ambaasaadara keenya ambaasaadara guutuu fi akkasumas kabajamoo miseensa mana marii ummataa magaalaa Maayakataan kabajamoo ambaasaadara Feesal gamanatti kanaaf hirtan kabajaan isin gaafadha. Assalamu alaikum. Akkam hunda dura isin arkuu kiyyaaf gammachuu dachaatu natti dhaga'ama. Reefuu obbo Mul'ataa ittiin himaa ture. Maaliin jeeni ummata kana qabattanii wanni isin hojjechuu hin dandeenye gonkuma hin jiru carraa guddaa qabdanii ummata kana qaceelloo jabeeffadhaatii isa jala kuftanii magaalaa Maayaatiin jijjiiruudhaaf carraa guddaa waan qabdaniif itti hojjechuu qabdanii jeetiniin itti hime yeroon dhuferraa jalqabee akkaataa miira itti isin misimattan abbootiin gadaa haadhawwan sinqee eebba isaan nuuf kennan hundi keessanuu gammachuudhaa fi miira guddaadhaan sadarkaa kanarratti asitti hundi keessanuu asitti dhufuu keessanii fi isin wajjin qunnamuu kiyyaaf kana irraa jalqabee waan addaatu natti dhaga'ama. Koreen HGN ijoolluma teessan warra as keessaa bahe barnoota sadarkaa adda addaarra hore jiran biyya addunyaa tana bakka isaan hin jirre hin qabanii Ameerikaa, Awurooppaa, biyya Afrikaa giddugala bahaa hundarraa mee barannee jirraa hawaasa kana keessaa baanee waan dandeenyu walitti dhufnee mari'annee hawaasa keenya Haramaayaa guutuu Maayaa magaalaa Maayaa keessa jiru hojiis dabalatee waan isaan akka yaadaatti qaban isaan wajjin mari'annee addaan baafnee gargaaruu qabna. Gargaaruu odoon ta'in waan isaan amma dura nuuf godhan nu guddisuu keessatti mana carraa barnootaa nu kennuu keessatti waan hawaasni keenya nuuf kenne deebinee nutis isaaniif kennuu qabna jedhanii walitti dhufanii qindoomanii hoggansa filatanii haala ammaan tanarraan tan argitanii hojii reefu Bushraan dubbate bal'aa hojjechaati kan turanii san qofa osoo hin ta'in walitti dhufeenya isaaniitis cimsanii wal gargaaranii yaada walitti baasanii har'a mana barnoota addaa kan keessattuu special school boarding schoolii mootummaa naannoo Oromiyaatiin ijaarame wajjin wal simee waliin hojjechuu danda'u. Sadarkaa kanatti bu'uura har'aan tana kaa'anii
bu'uura kaa'ee odoo hin ta'in halkanii guyyaa hojjechuudhaan manni barnootaa kun yoo xiqqaate yeroo gabaabduu keessatti haaluma wal fakkaatuun haala ho'aadhaan eebbisuudhaaf carraaqqii guddaa godhuudhaaf waadaa galanii waan kana asitti argamuu keenyaaf sababa waan ta'aniif maqaa kiyyaa fi maqaa keessaniin baay'ee hedduudhaan galatoomfachuu barbaada jechuudha. Ijoolleen Haramaayaadhaa akkuma reefu dubbatamee ilaalcha gosaan oddoo addaan hin baane amantiin oddoo addaan hin baane dhimma siyaasaatiis odoo addaan hin baane hundi isaanii dhalataa maayaadhaa dhalataa Haramaayaa ta'uu qofaan hawaasa keenyaaf waan qabnurraa qabeenya qabnurraa barnoota qabnurraa waa hunda maallaqa qabnurraa deebinee kannuu fi qabna jedhanii hojii boonsaadha jalqabanii amma duraas hospitaalotaaf gargaarsa isaan godhanni beeytanii yeroo soomanni dhufees baatiin ji'a ramadaanaa gaafa dhufees maallaqa walii qabanii harka qalleeyyiin ji'a ramadaanaa haala gammachuudhaan akka seensifachuu danda'u hojii bal'aa hojjechaati kan turan. Kan akkamitti beeytanii yoo jettan akkuma reefuun tana dubbatame biyya alaa yeroo hojiidhaaf hojjennu hojiin keenya guddaan tokko mirgaa fi faayidaa hawaasa keenyaa eeguu. Inni lammaffaan ammoo warri biyya alaa jiran gurmaa'anii qabeenya isaanii beekumsa isaanii maallaqa isaanii walitti guuranii hawaasa biyya jiru gargaaruu akka danda'an san qofa osoo hin ta'in investimentii keessattis galanii hojii bu'aa qabdu hawaasaaf bu'aa qabdu dargaggoota keenyaaf carraa hojii uumuu dandeessu teeknooloojii ammayyaa gara biyyaa fiduu akka danda'an oomisha keenyaaf oomisha qotee bulaa keenyaatiifis carraa gabaadhaa barbaadanii fiduu akka danda'an waa hedduudha kan hojjetamu san keessaa inni guddaan tokko maali biyya jiranitti walitti dhufanii gurmaa'anii bakka dhalatanitti hawaasa isaanii gargaaruu taasisuudha. Kanaaf jecha yeroo dura Haramaayaa Global Network yaanii ijoolleen Haramaayaa walitti dhuftee waan kana ijaartu jalqabbiirraa haga dhumaatti waliin socho'aa turre jechuudha. Yaada qabnus itti dabalaa har'a sadarkaa daayasporaa takkaanuu dhalattoota Oromiyaatii fi Itoophiyaa bakka adda addaa jiraniif fakkii guddaa sadarkaa ta'uu danda'an irra gahanii jiranii kanaafis irra deebi'ee galatoomfachuun barbaadaa jechuudha. Biyyi isaan jiran biyya gaariidhaa rakkoon takka illee isaan hin mudattu yoo barbaadan hawaasa yaadachuu dhabuus ni danda'anii garuu jarri kun yeroo qabanirraa maallaqa qabanirraa qabeenya qabanirraa beekumsa qabanirraa walitti dhufanii sadarkaa kana waan guddaa hojjechuu isaaniitiif ani hedduun isaaniin boone itti dabalee immoo bulchiinsi magaalaa Maayaa bulchiinsi aanaa Haramaayaa waliigala yaadni isaan yaadan maallaqaan ka qaban beekumsaan ka qaban walitti qabatanii hawaasa kanaaf waa godhu barbaanne yeroo isaan ja'an hulaa isaanii banatanii simachuu qofa osoo hin ta'in karoorri isaanii san akka milkaa'u haala mijeessuudhaan isaanillee hamilee itti godhuudhaan hojii isaan hojjetaniif ammoo beekumtii barbaachisaa ta'e kennuudhaan akka isaan hamilee daran cibanii hojii deeggarsa hawaasaa kana itti fufan taasisuu keessatti hooggantoonni magaalaa Maayaadhaa akkasumas aanaa Haramaayaa hundi keessanuu hojiin isin hojjettan hojii boonsaadhaa jabaadhaa jajjabaadhaa nuti isin bira jirraa jechuu barbaanna. Fedhiin misoomaa kan hawaasaa bal'aadha. Numa beeknaa karaatu nu barbaachisaa, kiliinikaan nu barbaachisaa, manni barnootaa nu barbaachisaa. Maaliif barnoonni qulfiidha. Guddina biyya tokkootiif qulfiidha jechuudha. Seenaa Oromoo keessatti ni beektan uummanni keenya barnoota carraa barnootaa akkan argan manni barnootaa akkan babal'an manni barnootaa ammayyaa dhiisiiti manni barnootaa amantii wajjin illee walitti qabate madrasaan illee babal'atee hawaasa keenyaaf akka hin geenye dhiibbaan irra godhamaa ture hundi keenyaa wani beeknaa jechuudha. Yeroo dabarte san bira dabarree afaan keenyaan ijoollee teenyaan seenaadhaa fi barnoota ammayyaa argachuudhaaf carraan arganne kun akka ija teenyaatti eeggachuu qabna jechuudha. Wanni guddoon aanaa Haramaayaa fi magaalaa Maayaa irraa hubachuu danda'e hawaasa keenya irraa hubachuu danda'e walitti dhufeenyi isinii fi mootummaan caasaadhaan sadarkaadhaan isinii wajjin isin bira jiru wajjin qabdan waan guddaadha. Mootummaa keessan akka ija teessanitti jabeeffachuu qabdanii jechuudha. Kanarrattis Harargeen guutuun Harargee
magaalaan Maayatii fi aanaan Haramaayatis nageenya keessan naannoo keessan hundattuu eeggachuu irratti wajjin wal qabsiisee namni halkanis guyyaas ifa bilisa ta'ee osoo ifin dhaamon bobbahee haajaa isaa fixatee kan galaa jiru kuni asirrattis hojiin isin hojjettan hojii boonsaadhaa jabeeffachuu qabdanii jechuudha. Asirrattis hedduu galatoomaadhaa cimaadhaa itti fufaan isin jechuu barbaada. Humna misoomaa guddaan inni guddaan hawaasa. Hawaasni keenya arra ijoolleen tun waan barbaachisu maallaqa walii qabanii meeshaa mana barnootaa kanaaf barbaachisu guutuudhaaf waa hedduu taasisuudhaaf carraaqqii guddaa godhaa jiranii isin ammoo manni barnootaa kun mana keessanii jalqabbii irraa hanga dhumaatti jala deemtanii gurmaa'uudhaan jajjabeessuudhaan akka fiixaan bahu isinis ga'ee isin irraa eeggamu akka bahuu dandeessan kabajaadhaa fi ulfina guddaadhaan isin gaafadhaa jechuudha. Ijoolleen akkuma reefuun tana ja'amee namni as keessaa barnoota kana keessa dabare piraayim ministeera ta'a boru ministeera ta'a ambaasaaddara ta'a jechuudha. Biyya isaatii fi hawaasa isaa bakka bu'eeti biyya ambaatti mirgaa fi faayidaa biyya isaa eegsisuu irratti hojii guddaa hojjechuu danda'a jechuudha. Jeneraala tahee raayyaa ittisaa biyyaa gaggeessuudhaan biyyi teenya toora jirru kana wajjin wal qabsiisee aggaammii adda addaa akka irra hin geenye dammaqinaan nagaa fi tasgabbii biyya keenyaa eegsisuu keessatti ga'ee olaanaadhaa fi bu'aa olaanaa argamsiisuu danda'a jechuudha. So barnoonni ija barnoonni qulfiidha waa hundumaafuu daldalaafis waa hundaafuu jechuudha. Kanaaf irra deebi'ee koreen harmaa global networking warri biyya alaa jiranis dabalataan ammoo akka Muraad Ibraahimis Zakkiinis warri as jirtan koreen hundinuu waan kanaaf dursaa kanitanii hojii teessan dhiiftanii halkanii guyyaa ifaajjii taasiftaniif hedduun isin galatoomfachuu barbaada. Nutis bakka jirrutti yaadaanis humnaanis qabeenyaanis isin cinaa jirra. Fayyaadaa jabaadhaa jajjabaadhaa. Misoomni keenya bal'aadhaa. Itoophiyaan jaamtituun biyya guddoodhaa. Oromiyaan biyya guddoodhaa. Biyya salphaa isinitti fakkaatini. Kanaaf jecha nuti uummata guddaa. Biyyi nuti qabnus biyya guddoodha. Biyya guddootan sadarkaa guddoorra gahuudhaaf uummata bal'aa guddaa kanaas amma sadarkaa isaanii maluurra gahu geessisuudhaaf isinii wajjin harka wal qabannee hojjennaa. Inshaallah fuulli keenya bahaadhaa banaadhaa badhaadhinaa. Kanaaf jecha jabaadhaa jajjabaadhaa fayyaadaa ulfaadhaan isin jechuu barbaada galatooma. Tortan gisee akkan lafatti isin laala. Hamilee duraan qabnu caalaa hamilee nutaa kan hedduu galatooma. Warreen gartee guyyaa kana bareechuudhaaf gartee halkanii guyyaa hojjettanii gartee warreen akka mul'ata bishiraa osoo guyyaa hojii hojjechaa oolanii halkanas bulanii waan kana qaba qophii kana hundanuu qopheessan abbootiin gadaa miseensonni keenya ijoollonni keenya haawwan keenya shamarran keenya namni hundinuu warri guyyaa kana nu bareechitan hedduu galatoomaan isin hin jedha. Kanas tamaan Sudaan ambaasaaddara keenya Feezal Aliyyii isin hundinuu warreen gartee nu keessatti argamtan Muhammad Alii hundi keessanuu galatoomaan isin hin jedha. Kanas tamaan Sudaan bulchiinsi magaalaa Maayaa waan adda addaati jechuun yeroo nuti barbaannetti karaa barnootaatiinis qophii gartee ijoollee sagantaa ganna kana barnoota gannaatillee barsiisaa baate cinaa dhaabbachuudhaan waan nuti barbaanne isaa barbaannetti biiroo isaaniitillee manneen barnootaa hunda bananii waan barbaadan hundaadhaan waajjirri barnootaatiin nu deeggaraa turanii isaan kanallee waajjirri barnootaa magaalaa Maayaatii fi bulchiinsi magaalaa aanaa Haramaayaa karaa kanumaan galatoomaa jechuun barbaade isaan hundinuu. Lammaffaan bulchiinsi aanaatillee hirmaannaan gartee isaan gartee simannaan nu godhanii nu yaamanii marii bal'aa hojii goonee obbo Bulchaa Aanaa Taajirii fi Manwaar itti gaafatamaa paartiiti. Isaan illee gartee gama waajjira isaaniitii fi karaa hundaanuu gartee waan barbaachisu isin cina dhaabbanna waan uummata keenya barbaachisu karaa feetan zahaa feetanitti yoo bultan qophiidha jedhanii karaa hundaanuu hulaan isaanii banaadha. Kanaaf gartee hamilee isaan illee nu godhan hamilee guddaadha galatoomaa jechuun ni barbaada sumaan. Akkasuma gartee Dr. Ifraan illee gidee nuti illee waajjiratti illee inni gartee simannaan isaan nu godhan obbo Mul'ataa Bishiraati wajjin zahaa nuti barbaannetti bilbiluus qaamaan tireenyuus makiinaa kaafatanii osoo jechuun yeroo nuun kennine nu hojii deemanii bakka gartee dhimmi jiru hunda nu hojii deemanii karaa hunda gartee hulaa nu bananii nu gargaaraa turanii asumaan isaan hundinuu galatoomaan isin jechuu barbaada.
maaliif yoo gartee har'a gartee obboleeyyan keenya warreen jiru kuni akkana simannaan tun hin godhamne yoo xiqqasho gartee namni si dura kana dhaabbatu taate namni boru biyya sana illee dhufee waa dalaguu danda'u hin jiru hamileen namaa hin jirtu jechuudha. Kanaaf akka gartee nuti borullee dhufnee hojjennu akka kana caalaa gartee humna qabaannu akka nuti inerjii argannu kan nu godhan gartee keessaafuu mul'ata Bushiraatii hedduun galateeffachuu barbaada asumaan na galateeffatu. Kanatti aansuudhaan anillee gartee waa'ee barnootaatiif bakka bu'ee dhufee akka chiyyenniiti jechuudha. Kanneen manneen barnootaa hunda keessa deemnee itti gaafatamaa waajjira barnootaa obbo Aliyyii Huseenii wajjin dhufnee laalaa turre ilaan jechuu waajjira fayyaatii wajjin illee bakka hospitaalotaa fi buufata fayyaatii fi bakka ittoo rakkooleen jettu hunda adda baafannee eegaddaa calallee booda rakkoon maattu dursaadhaan dursa wanni nuti kennee fi har'a iddoon nuti jirru kun manneen barnootaa gartee sadarkaa lammaffaa chiyyenni jennee mana kana fudhannee jirraa jechuudha. Qeebaltii gartee isaan dukkannan waan gartee waajjirri barnootaatti illee hin jihe hunda ni fudhannaa hojiirra ni oolchinaa duraanii gartee nuti illee biyya alaa jirru kanuma gartee qaamaan biyya namaa keessa jirru biyya keenya ni dhaggeeffannaa jechuudha. Gurri keenya tokko as jira yeroo hundaa jechuudha. Maaliifin kana jaa yeroo nuti gartee achitti manneen barnootaa gartee qulqullina qabu barnoota qulqullina qabu achitti agartee biyya keenya tana yaadannaa jechuudha. Yoo manneen fayyaa gartee hospitaalotaa fi wanneen adda addaa kana hunda kan achitti agarru qalbii keenya sana yaadatti as nu yaadatti jechuudha nutis. Maaliif hinaaffaa qabna nutis. Maaliif hinaaffaan tuni hinaaffaa gartee maaliif akka uummataa hin taane qajeelu. Kana qabnaa sababnummaan nuti itti ijaaramne illee kana jechuudha. Biyya biyyoota namaa kana keessa deemtu waan gartee biyya keenya irraa adda taate waa hedduu agarra. Wanni agartu kun maal si yaadachiisa biyya si yaadachiisaa yoo ati gartee nama waa yaadu taate. Kanaaf nuti illee gaa biyya namaa keessa jiraannus qaamni keenya as jiraa isin bira jechuudha. Akkasitti gaa nuti kana fudhanne kanaaf hedduu galatoomaan isin jaa kanatti aansuudhaan nuti akka ejjenni jechuun ejjenniin ilmaan haramayaa globaalii ta'e qofa osoo hin taane osoo biyya diyaaspooraa qofa osoo hin taane warreen as jirullee ni haammataa jechuudha isin hunda jechuudha. Maaliif ejjenniin biyya alaatti haa dhaabbatu malee kan hojjetu asitti. Yoo nuti gartee achitti gartee dhaabnee asitti isin gartee nu gargaarre nu wajjin taane nuti illee hojjechuu hin dandeenye. Kanaaf gartee ilaa gartee warreen biiroo keessa jiranii fi gartee hawaasni bal'aan illee gama jiru hundaan hirmaannaan nuti waliin goonuuni wanni kun bakka guddaa gahuu danda'a jechuudha. Kanaaf gartee hirmaannaan keessan wanni isin gootan waan gartee qaamaan achi teenyee duraan gurraan dhaggeeffannu irratti illee qaamaan dhufnee keessatti hirmaanne waan bal'aa agarree bareedina keessan kan argine simannaa teessan argine jaalalteessan agarre nuti illee akka gartee achi deebinee hojjennu inerjii nuu taatanii hedduu galatoomaa.